Keessa ani immoo maal jechaan ture atuun na qabaadheeti wallaggaa kana keessa dooktorota jiran kanan gar tokkotti maksa jechaan ture jechuudha. Yookaan immoo hin baradhu isaanii ilaalee waan jedhu amma kanatti illee walitti dubbannee hamma wal abaaru wal arrabsinu irratti geenye jechuudha. Harammoo galata isaa ta'u deebi'ee bu'aan barnootaa maal akka inni fakkaatu kana ilaaluuf geenyeerra jechuudha. Egaa yeroo tokko yeroo walitti dubbannee wal aarsinus gara mirgaatti yookaan gara yaada poozitiivaa isa jennu kanatti akka deemuufidha. Haa ta'u wallaggaa yuunivarsiitiin egaan waggoottan kana keessatti sirriimatti akkuma warri yuunivarsiitii Jimmaa yeroo tokko warri aangoo tokko natti fi ture guyyaaliinsa koominiitii jedhu jedhanii yaadannoo isaanii tun illee badaachi hin geenye garuu isaan kun immoo ammuma raadikaalii dhufanii xopheedhanii keessa bu'an jechuudha hawaasa keessa. Waan sana rakkoo kana hundumaa ilaalanii dhufanii keessa bu'aniiru. Deebii yeroo dheeraa ta'an kana hundumaa isaallee nu deebisaniiru. Fakkeenyaaf egaa waan jalqabarraa kaanu keessaa qulqullina kana maal goona jedhamee barataan nu dhufee gaafa barataan dhufu dargaggoota naannoo kana keessa jiran hunduma isaanii walitti qabuudhaan asii qabnee moggaasaa naannoo dirree tokkummaa yookaan warri koomtoo baankii beektanii kaasanii amma lagaadiyyaatti balbala kana kan jiru hunduma isaa dargaggoonni guyyaa tokkotti waan waggaa 12 yookaan waan erga ispaartiin hojjetame kaasee kanarra taa'u akaafaadhaan gasuudhaan itti guuranii kana qulqulleessanii ka'anii jiraatee baay'ee gaarii ture. Dhuguma godhaniiru waan jedhu sanaaf mirkaneeffannaa jechuudha. Lammataa dargaggoota ammas gaafa dhimma araaraa kanarratti dhufnee hawaasa kana wajjin walitti fuunu wallaggaa yuunivarsiitii manaajimentii kun aksepti godhee yaada kana fudhatee adeemu dargaggoonni tola ooltummaadhaan barattoonni yeroo garaagaraa kan isaan butaman shaantaa kana yeroo buusanii barataan diidaa dhufaa maal jedhaa kanaaf warri kan biraan eeganii barattoonni illee ofii isaaniitiif butuun dhufin hamma sadarkaa iddoo doormii ramadamanitti dargaggoota tola ooltummaa kanaan dhufanii qodaa isaan fidatanii dhufan keessummoonni qodaa isaan fidatanii dhufan kun hundumti isaaniillee dhaqee bakka ramadamanitti akka isaan geessan ta'e zan dargaggoonni kun maal ta'uu qabu jedhamee wantoonni tokko karaa garaagaraa akkuma sila kaafne dhimma keenya oomiti innoo dhimma keenya hin qabu jennee akkaataa kanaan bifuma dagannaa yookaan bifa hubannoo hin qabneen wantoonni garaagaraa bakkee kana keessatti hin bubbutamu turanii kanaaf falli maal jennee koominiitiin waan jedhamu kana dargaggoota hundeessinee dargaggoonni 50 kun naannaanii qabeenyaa kana hanga guyyaa irratti wanta deebi'ee erga isaan dhufanii fi yuunivarsiitiin wanta bu'aa buufate egaa isatu beekaa. Nuyi garuu akka nama tokkootti yookaan akka hawaasa naannoo sanaatti 50 kun hojii guyyaa haa ta'u malee akka hojjetaa tokkootti amma isaan of danda'anitti bultii 14tti takkaa cabsinee jenneerra amma immoo garuu xinnoo ishee damdamataniiru garuma ji'aatti naanna'anii miidhaa kana hin argatu jechuudha. Eega sanarraa immoo performaansii gaarii wal qaban yookaan sadarkaan barnoota isaanii xinnoo ishee ulaagaa keessa nu galuu qaba waan jennu sana immoo deebisnee gara poolisiitti gara dhaabbiitti marsaa lamaan yeroo tokko nama 7 yeroo tokko gara nama yeroo tokko 10 gara nama 20 gara poolisii dhaabbii mana kanaatti kan ramadaman ta'u jechuudha. Kanaaf wallaggaa yuunivarsiitiin hojii guddaan yeroo kana hojjetan deema. Egaa hawaasni kun yeroo sana yeroo duraanii yeroo gaddaas yeroo gammachuus dallaa kana keessa bahuu hin dandeenye jechuudha. Amma kun ramadamu amma kun xumuramu amma daandiin kun xumuramee karaa waan waaraa ta'utti eessaan ba'a waan jennu waa yaadaniif yoo miidhamnu malee jedhanii amma guyyaa irraatti namni saawwasaa inni gabaa dhaqu warri isaa akkaataa qabeenya naannoo kanaa waan isin beektan kasalasa ta'uu qoraanis ta'uu xaafiis ta'uu maalis ta'uu akkaataa kanaanii keessa deddeemamni dhorkamaa ture waggaa 12 dhorkamaa ture waggoota lamaan kana keessa karaa bilisa ta'een deddeebi'aa deemaniiru amma immoo daandii bakka bu'iinsaa hojjetamee iddoo amma jedhame sana duwwaa irratti danqaadhaan jirti malee isheenis nu xumuramte jennee abdii qabna. Itti aansuudhaan egaa hammam deebiin waan kanaa argamutti illee yookiin hin ta'a yookaan hin ta'u dees jennee kaane wanta ta'eef falmii garaagaraa akkuma isaan sila kaasuuf yaalan waan qabuufi uummanni nurratti miidhameera waan jedhan
ammasitti maaliin damdamachiisuu qabna jedhanii uffannaa halkanii bidilimsii ansuulaa akkasumas firaashii irra ciisichaallee firaashii naannoo 700 ofii qofilla kaa'ee kenne jechuudha yeroo sanatti jechuudha qoree naannoo sana keessa jiranii barattoota boorsaa barattoota harka qalleeyyii keessaa iyyuu baay'ee moolataan daftara isaanii boorsaa isaanii waan kana hundumaatiin deeggaranii ammasitti yeroo 2 yookaan yeroo 3 kan jaalle zayita nyaataa daakuu waan kanaan deeggaraniitu hanga sadarkaa waan kun milkaa'utti nu qaqqabsiisaa turan jechuudha. Barattoota Wallaggaa daa'imman carraa barnootaa warra amma jenne kana namoota 25 barnoota tolaa iskoolaarshiippii akkaataas nu kennanii barnoota digirii tokkoffaa kaafamtootuma kana keessaa jechuudha. Kaafamtootuma kana keessaa namoota 7 kennanii barnoota digirii lammaffaa akkasumas carraadhaan egaa koree naannoo sanaatiin hawaasa isaa keessaa hundeeffamee jiruun calalamee adeemanii maastersii namaa 3 kennaniiru. Anillee abbaa carraa ta'ee milkaa'eera xumureera naanis naa galateeffadhaa jechuun barbaada. Egaa wanta inni hojjete lakkoofnee fixuu hin dandeenye dhugaalumaaf sirriidhaan amma kun dhugumaa waan jedhamu eeyyeen dhuguma. Hin sabnu dhugaadhaan nu ta'eera. Karaa tokko xinnoo qoree abbootii gadaa waayyolee qaarqamtee keessas akka miseensaatiin hojjedhaa. Kanaaf amanaa waan baay'ee nu deeggaraniiru wanta lakkaa'amee hin dhumne wanta ta'eef galata guddaa isaanirraa qabna. Egaa haala kanaan beenyaan kun yeroo garaa garaatti gaaffii walxaxaa qaba ture. Kaan argataniiru jedha. Kaan gahaa miti jedha. Kaan kan manaa malee kan qabiyyee lafaa hin arganne jedha. Isaan kanaan wal maree amma kana adeemaa turanii. Egaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin gaafa ka'u maal godhee ofii isaatii fi ogeeyyii isaa geessee qorannoo geggeessee meemmee maalirra jirtu namoonni jiru warra yeroo guyyaa sana tarii balbala isaanii taa'anii jiran waan fuudhan dhabanii maalitti akka dhiban ogeeyyiin kun dhaqanii qoratanii sadarkaa istaatiksii yeroonni kun irra jiraatan kana dhufanii ragaadhaan deeggaranii Wallaggaa Yuunivarsiitiidhaaf dhiyeessan. Wallaggaa Yuunivarsiitiin isa jennoo kana fudhatee hanga sadarkaa federaalaatti waan kun dhugaa ta'uudhaan hanga nama dhuunfaatti walitti bu'uudhaan kana nu mirkaneessanii nu biraan ga'anii. Egaa namni maallaqni kun utuu hin dhufin immoo waan amma sina isaan kaasaa turan utuu hin dhufin immoo maal ta'uu qaba waan jedhu adeemanii baankiin hawaasa kana tajaajiluu danda'u immoo kam jedhamee irratti yaadame baankii kanatti immoo gara baankii waldaa gamtaa Oromiyaa damee bokkuu naqamteetti akka inni adeemu ta'ee isaan kunis utuu uummanni kun maallaqa kana harkaan hin qabiniin fuula dura yeroo 3 leenjii kennanii bifa arcaatiin qabneen immoo maallaqa kana ragaa Wallaggaa Yuunivarsiitii fi aanaan guutuu giddaa gandi gaarii wanta inni raawwateen ragaa sana irratti hundaa'uudhaan maallaqa kana harka namaan ga'aniiru. Maaltu ta'e maal godhu waan jedhamu xinnoo ishee silallee waan ka'e keessaati akka manaa jirri baankii amma erguma as galee qaqqabsiisetti illee namoonni achi keessaati kan qonnaan bultootumaaf illee kan eeyyame malee sheerii bitachuu kan hin dandeenye namoonni hedduun gara miliyoona 4tiin sheerii bitatanii baankii sana wajjin hojii kan jalqaban hubannoo akkasiin qaba. Adeemsa liqiis naannoo miliyoona 5tiin innis deeggaruudhaaf haala kanaan adeemsarra kan jiran ta'uu isaati. Egaa wantan yaadadhee xiqqoo ishee tuttuquu yaale malee ergaa jijjiiramii kun dhufaniiti ergaa kabajamoo Dr. Hasan dhufanii manaajimentii kana wajjin walitti dhufanii yaada marii kana kaasanii hojii babal'oon hojjetameera. Kanaaf egaa erga hamma kana adeemne immoo hawaasi magaalaa Naqamtees haa dhagahu dhugaa baanaa fi namni akka fira isaatti yeroo adeemu ani beenyaa hin arganne ani akkasiin ta'e kun kana taane jennee gara deemnutti yaaduma kanatu nu keessa jira wanta ta'eef amma garuu kun rakkoon kun mootummaanis itti yaada kana isaan harkaa fudhate isaanis immoo fidanii uummata biraan ga'anii namoonni akkuma isaan jedhan hojii idilee isaaniitti itti oofaniiru akkaataa dandeettii isaaniitti qabeenya garaa garaa
hanga baajaajii makiinaa waan akkasiillee mana dhuunfaa ijaarrachuu kana horii akka dhuunfaatti illee horii faranjii kana bibbitanii hojii keessa gaggalaniiru. Egaa lama hin gogoman jennee yaadna turre isheen duraas egaa yaa'u qarshiin ishee xiqqoo taatu malee waatti darbatamteetti isheen hin xumuramte. Egaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin koman dhugaa lammataa gowwomanii maallaqa ishee dhufte kana warqaa baasu taanaanii kanaaf hubannoo ammoo nama tokkotti itti laandeerraa Wallaggaa Yuunivarsiitiin haa galatoomu jennee akkaataa koree keenyaaf hawaasa keenya mariisifnee egaa maaltu isaanii mala waan jedhu kan ammoo itti kaaneerraa egaa sagantaa galateeffannaa keenya itti galuudhaafi obbo Amin Abbaa Gadaa Asfaw Babbadaa abbootii gadaa obbo Tasfaa Biyaasaa obbo Salamuun asitti nuu dhiyaattu dhaabaan jiraattas nufattu sirna kennaa keenyatti fufnaa fayyaa ta'aa galatoomaa.